الحمد لله والله ناتاتي سبونسر أرقد ديبر Ne wallahi. نوغا أكمان جار سلي أرقد أو يرقد دي يوكي تنرى كجزء أكن نقبو إلال ما نسينا جنومي برتقان له برتقان غنما مندرين غنما Walama dibatte qalama gurraacha fi diimaa akka nama qarsii qalloo mana jala dibantaa biyyaa garte. أنا ما يجو دي ركعت دوم فيرو سانوما Qalloon fadhu. هذا يا إمساك يا سكاد لدخلنا سكادو إرّيكنا سر أولجالا أسرع سكاد أسين كنين سر أولجالا إيه سكايا مي سكايا مدة تور دي يا إمساك نومس جالا دزلا سرا سلا نومس ست هرما إيه سكاد دنجرا بر الحمد لله والله ناتاتي سبونسر أرقد ديبر Ne wallahi. نوغا أكمان جار سلي أرقد Masha Allah jajara kanya masha Allah ja. mucaa bareedaa wayii argadhe UK tanarra gizee akka nagabbu ilaali maal siinaa jedhume burtukaana ganama mandariina ganama Ni dibatte kama dhaan tan hidhi walama dibatte qalama gurraacha fi diimaa akka nama qarsii qalloo mana jala dibantaa biyyaa garte. Wallahi masha Allah. Hedduu dha. hayya dubbadhu mee fuula kan koorraa dubbatte hidhii koorraa dubbatte hayya eessatti hafe yaa ibsaa hiyyaa Hedduu takka bara hedduu takka. Sin jaaladhani beektaami? wallahi na jaalatta galatomi lafee kiyya wallah Bureetti keessa jira. Anna haadha faati akka bureetti hedduu jaaladha hedduu itti dhaaddasi. Garuu moo keessa quban qabu. Awuroo miidiyaa kana keessa quban qabu sumara tin dhufee margee qoflee kutaa. Namni hedduu nama haadha faati. Garuu jaa tawaardaa haadha faati fi waardaa gollaadhu tawaardaa san nama hedduu aarsiti. Haadha faati sana namni quban qabu. Maaliif isi? an akka ijoollee xixiqqoodhaa fi dhiira qaqadhoon fedhe namni na beeka kaasanumaaf bar gizee atama si jaaladhattee osoo gangalattee namni tokkichi shugug hin jedhu Haadha faati ammaa faranjii wallaahi ta'uu hin baatu faranjii haadha faati. an amma dhiira qaqadhoon fedhu sanuma Qalloon fadhu. haadha yaa ibsaa kiyyeessa sikaadha laddafana sikaadhu irreekana sirra ol caala asirra sikaadhu asiin kanniin sirra ol caala eessa sikaaya mee eessa sikaaya hin mudhattu warri yaa ibsaa inumas jaaladha sila sirra silaa numas sitti heeruma eessa sikaadhan jedha bar Wallaahi odoon si fuudhe firaashan bitadhu. ati firaashan bitattu barra koon qabu angaruu eessa sikaadha ma gizee fuudha siin deemu wallahi namni hin gudeedde naan jedha bar ilma ofiitii heerumte fa hin gudeedde fa namni naan jedha sarrakkadhe wallaahi Mucaa xiqqashaa tokkoon garreete ilmoon sirraa dhala jee akkatti amaariffaa kanaan akkatti rabshaa miidiyaa kanarra deemu tokko. kan narrakkadhe barakka godhun dhabbee bara narrakkadhe ramma gizee akkana si kaa'e kanniiniin irree kanaa sirra ol caala gizee as si kaa'e daa'ima ishii hammattee man abbaa manaatti naan hin jedhan gizee ol ka'ee dhaabbadhe mee akkam si godha bara narrakkadhe yaa ibsaa kiyya ofiinuman si jaaladha bara shabaxi illee godhadhe yoo si jala deddeeme rakkoon qabu waan caammaa dheeraan fedhuu iyyuu si jammir caammaa dheeraan qabu mana keessa amma caammaan dheeraan doolaa bafatee guute malee anamma caammaa dheeraan qabu mana keessa takka caammaa dheeraa kaadheen beeku. Caammaa dheeraa ni cabsita. Caammaan dheeraan sun akkatti qallaa tokko miti ati qaamni kee guddaa kan hoggara dhaabbate kufte. Haadha faatee takkaattu. Amma mana fatiyaa gisee dadhan caammaan kun akkana kanniin tu dhaabbata mana fatiyaa akkanaa kunniin jechuudha. Haati faatee kophee maarree kaatteetti kopheen jalaa cabxeeti jara keenya. Anamma takka caammaan lafaan qixaan kaadheetuma deema kan kootiin godhame. Garuu akka obboleemmatti dhugaan na jaalattan nan beekane. Odoo wanni ati rakkatte bakkuma tana narraa jibbite malee akka jaarsatti illee nani jaalattaadha faatee nan beeka wallaahi lasiif. Maaliif beektaa? Wanni jaalattuuf. Malaaxaa namaa dhaabuu hin danda'an, ilkaan namaa sirreessuu hin danda'an, funyaan namaa sirreessuu hin danda'an, wanni qaamni namaa bakkee hin jijjiiramne hin jiru harma guddisuu dandeetta, dabbaa guddisuu dandeetta, sarbaa guddisuu dandeessa. Atta godhan nama qumatii kan akkam godhan. Haadha faatee. Moo ofii kiyyaa akka ta'uu jedha. Ofii kiyyaa ji'a sadiif waa nyaachuu dhiisu. Poointiin tokkoffaan kana karaan qallaaliin jechuudha. Baatii takkaaf nyaata lagatta. Hindu yaa isaa kiyya rabbi adii Kanaadaa deemuu fedhaa bar. Wallaahi hinduutu jawween faan hunduune baatii lama kan nyaatin takka jedhe. Lammaffaa ani immoo hagasitti nan nyaadhaa kaasa jedhanii jira amma faranjii tokko jechuudha. Mana akmaan dhayna. Wallaa sibiila san kaasee dhugama jettee wallaa amma laal sibiilli sun illee laali. Amma abduu see ta'anii abduu icciitii wayisii hima dhagee ta'anii reedii ta'anii mana ispoortiidhaa deeman. Okay. Mana jiimiidha. Okay.
Abduu seen kiyyelal dhoqqee dallarraan darban ta'ee bahe mana jiimii seene. Badhatee akka. Yaa nama bal'isa jiimiin qaama kana siyyanii godha. Wallahi Abduu seen akkana badhatee bahe. Mana jiimii dhaqee mee Abduu seen gisee laalta. Akkana badhatee bahe. Addaltee. Dhumeti garaan kun akka waan kuwaasii keessa kaaniititti akkanatti bahe. Dhumatee gara birootiin jechuudha. Irree kana baase rakkoon qabu kun amma isaa qingisee wanna jettan kunin akkana godhata kunin akkan. Kana baase kan. Reediin ammoo feestaalii fiigu ta'ee bahe yaa rabbii yaati nageenya kiyya naa eegi wallahi ciiti. Haadha faatee nama fuudhee dhugaan amma. Mana kiyyatti hin galu manuma kiyyaa nan deessa. Haata kan kee guyyaarra ispeeshaalii. Wallah nyaata gaggaarii laal atummaan inshaallah yooma kan hin baffanne taate malee jechuudha. Wallah laal ganama obboroo subii siyyala ol ka'ee fuulattee tiya gadhee ilkaanatti tiya sawwaa gadhee harka kiyya dhiqadhee ka'ee laal latas jedhee sibiraa lafa ol ka'ee deemee nyaata kana laal burtukaana kanaa fi maangoo tanaa fi aananiif abukaatoo kana walitti gaddaakeet si kenna hadha. Guyyaa baruu ganama ammoo laal bassoon beektaa miti bassoo kana dammaan laxaxxe godhee fuudhee sitti kenna aananii waliin. Yoom atummaan ka haada liqimse dhaddoo liqimse wayii taatee hin gabbanne malee na harka geennaan ni gabbattaan. Galle guyyaa sadi bicha naa waliin hojjette milixxe. Hay haati seenaa maan naga milixxe jedhaan. Adaa isii ispoortiin adaa qaama kiiloo laallamaa bira namni akka ispoortii irraa kiiloo dabalte adaa isii. Ani inti itti fuufeeti. Numan hojjedhe. Gaafa bulli 25 ga'u kiiloo qara qabu irratti kiiloo 10 dabale. Hayyee furmaanni kiyya maali? Birriitii yaajji'atti guyyaa 5 tanatti dabaladhee miliqee guyyaa 5 dabaladhee miliqe. Rakkateen amee haadha faatee sana fuudhu wallaahi namni meeqatu gaggabu jiraaf nan beeka. Maaliif beektaa namni kun amma haati faatee asirraa taphatuun hin jiru qofloon hin jiru. Ala balazaa oluma galiiti achuma shiroo dhayaa ganna kenni deemiti achuma buddeema dhayaa na kenni deemiti ijoollee mamiichi asuma deebisi kanaan jedhu yoo taate baleessa kiyyeen maal inshallah mana hidhaa seenee moo wattaajjara seenee Meeqan qotamneeti? warra magaalaati ibsaa. Masni dhaabbata irraa ol qabi jeniiti ammas xiqqasha ol qabi jeni. Hogga laal saraara namni akkatti qotu kana gartee waan ofii akkatti as achi daddabseetu uummata akka qotuun beeku. Natti qofdaa ture wallaahi rabbi ramataa godhuufi. Ani gisee faasaliin kiyya achiin garuu ijatiyyaan takka duruu sanatti ijatiyyaan abbaa kiyya waa qototee wanni joosin. Waa ayidaadha waa haamuudha waa maal jechuudha way. Suuqa akka dubartii takkaan inni waliin agarreetti fayyaa qabdaati. Laal zaawwiyaa akkasii san keessa suuqa laal. Zaawwiyaa san argitee miti kun achitti bakka sanitti suuqa jaarsa kiyyaan.